Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kiyya Islaamaa fi ilmaan Oromoo addunyaa mara irratti argamtanii fi akkasuma har'a ijoollee Jimmaa irratti xiyyeeffannoo kan godhedha. Ijoollee Jimmaa qofa osoo hin ta'in hawaasa Jimmaa irratti jechuudha. Akkam nagahee qabdu fayyaa keessanii baga nagaa taatan namni nagaan jiraatu waa hedduu argama. Waa tokko isinitti dhaamuu barbaade hawaasa Jimmaa, dhalattoota Jimmaa, haadholiin, abbooliin, xiqqaa guddaa, shamarree dhiira ergaan qaba. Ergaan kiyya maalidha? Ilmaan Oromoo qabsoo Oromoo irratti warraaqsa diddaa gabrummaa waggoottan laman sadan darbaniif yeroo hin jedhu uummanni Oromoo warraaqsa kan gochaa ture jedha waggoota sadii yookaan waggoota lama qofaati jechuu hin danda'ama. Akkas jechuu kiyya miti. Uummanni Oromoo waggoottan 25 waggoottan 50 ol inuma keessa jira. Garuu waggoottan dhaloota qubee kanaan waggoottan sadan arfan darbaniif waggoottan lamaan sadan darban kanaaf sochii godhamaa jiru keessatti hawaasni Oromoo naannawa Jimmaa qabsoo kana jalqaba ofii isaatiif Jimma irraa eegale isee of duuba deebi'ee jira. Hawaasni Oromoo kallattii kaaba kibba baha lixa hundarra argamu marti garuu lubbuu isaa, qaama isaa, qabeenya isaa akka firii mukaa lafarratti harcaasaa jiru yookaan beenyaa wayiitti kafalanii miti. Yookaan ati duutee jennaan fira keetti darba jedhamee waadaan seenaneetii miti. Akka badee balleessaatti jechuudha. Si humaaf bilisummaadhuma keetiif jechuudha. Gaafas ati immoo ati bilisa taateetta. Inni ofiisaatiif lubbuu isaa wareegee jennaan ati bilisa taatee jireenya kee jiraatta. Wallaahi hin jiraattu. Sitti deebi'a uummanni. An dhalataa Jimmaati si'umatti hin deebi'a anumti mataan kiyya jechuudha. Maaliif? Namni woma hojjete woma facaafate nyaata. Namni xaafii facaase boqqolloo naammatu. Eenyuun lubbuu ofii jibbeetii miti. Caroon yookaan arcummee xiqqoon yeroo harkara nama buutu hagama kana nama buutu eenyuun beeka. Jaallateetii miti kan rasaasa fuulduratti akka kana dhaabbatee kee addatti of naqaa jiru on lapheetti of naqaa jiru. Rasaasa akkas nama gubu rasaasa dhiisaati qoreen yeroo miilatti nama lixxee jettan hagama nama dhukkubdi beeyna hundi keenyatu. Garuu gabrummaa hin caalu. Dhukkubni dhukkuba caalu gabrummaadha jedhee lubbuu isaa wareegaa jira. Barataa waggaa 12, 13, 14 mana barnootaa keessa beela qorra aduu bu'aa ba'ii hedduu keessa darbee yuunivarsiitii injinariingiidhaan dooktaraan akkaawuntiingiidhaan looyiidhaan yookaan seeraan kallattii adda addaatiin eebbifamee yuunivarsiitii keessa seenee ka'ee naan ta'u kuni gabrummaan naan ta'u jedhee bilisummaaf jedhee lubbuu isaa wareegaa jira. Ati garuu yookaan hawaasni Jimmaa buna dudara kana godhanii gurguratu buna waggaa meeqa gurguraa oolu kumtaala maal nu fayyada buna nuti itti fayyadamaa jira malee kan nyaataa jiru nama biraati kan ittiin jiraataa jiru wayyaaneedha dhala wayyaanee guddisaa jiru. Ergasii qabsoo Oromoo kana keessatti duubatti jettanii jirtu. Amantaa irratti garuu hawaasni Jimmaa hin tuqamu jechaa yeroo hedduu dubbataa turre. Har'a garuu naannee gola nu seene gola keenya maal eegaa jirra? Ustaazni beekamaan hayyuun Oromoo Ahmadiin Jabal kitaaba seenaa uummata musliima Itoophiyaa durii jalqabee haga Habashaa yookaan hawaasa musliima guutuu durii jalqabee haga har'aatti seenaa keessa jiru. Hayyuu gara amantaattis haa ta'u gara Oromummaatti hayyuu guddaa waa guddaan irraa eegamu. Sababa tokko malee waggoottan arfan sadan darbaniif mana hidhaa Maakalaawii keessatti hacuuccaan adda addaa osoo irra qaqqabu haga har'aa gahee jira. Amma immoo innumtuu hin gahu jedhanii beekaa. Innumtuu hin gahu jedhanii sadarkaa lubbuu isaa balleessutti dhufan. Saa abbaan gaafa cabse ormi ija jaamsa jedhe Oromoon. Nuti rafneedhaaf nuti ciifneedhaaf akka fedhan gochuudhaaf qophaa'aa jiru jechuudha jedhe. Isaan sanyii isaanii xixiqqoo akka nama albuuda midhaan jala naqee ol guddisu saba isaanii hin guddisu hayyuu Oromoo isa xiqqoo keessaa dandeettii beekumsa qabu gara amantaatiin gara sabummaatiin gara siyaasaatiin gara kallattii kamiinuu gara qabeenyaatiin isa ol guddachuu jedhe summiitti naqanii
akka inni hin guddanne akka inni hin dagaagne lafarraa fixu nu ciifnee bulla haganuu irra qaqqabutti jechuudha. Wallaahi akkanaa miti yoo kan amantaatiin deemtu ta'e gara amantaatiin hin hayyamamu. Diiniin kee haga tuqametti diiniin kee haga badeetti ofirratti ciiftee eeguu hin qabdu socho'uu qabda. Dhala namaa dhiisi tusseen yoo irra jetan garagaltee kan nama ciniintu ofirratti eenyu nama hin dhiisu jechuudha. Diiniin ofii jechuun lubbuu ofii wareegama lubbuu ofii. Hayyuun kee tuqame jechuun jarri alaabashii bakka argite asitti fiddee kaatee mataarra sinattee kaatee irra keessatti si salaachifti. Namichi Allahu Akbariin kallattii kam qiblaan karaa kam akka ta'e namicha hin beekne fuuldura kee dhaabbatee kee Allahu Akbar jedha koofiyyaa adii kaateedhaa fi dawrii kaatee qofaan jechuudha. Maalummaa amantaa kan keessa hin beekne boorsa salaachisa. Dhalli kee wallaalummaatti guddata jechuudha. Wallaahi kun hin ta'u. Hammas ergaa gabaabduun isiniif dabarsa. Hawaasa Jimmaa jalqaba irratti qabsoo uummata Oromoo keessatti duubatti jettan hamma immoo amantaadhaan isin seenee jira. Amantaadhaan immoo duuba hin deebitanii. Wallaahi Ahmadiin Jabal du'e jechuun nuuf du'u. Kana booda jireenyi nuti jiraannu jireenya miti. Hawaasa Jimmaa gara amantaattis baatanii gara Oromummaattis baatanii kana booda nu nama ofiin hin jedhina. Bunni isin dhugdan summii ta'e isin haa ajjeesu. Anaa haa ajjeesu yoo Oromoodhaaf amantaa kiyyaan dhaabbate. Waggaa meeqa jiraata yaa akhi? Maali dhiirummaan keenya? Kofoo uffannee deema surree uffatee deema. Itti baasanii mataa isaatti gadi haa naqan. Wallaahi Ahmadiin Jabal du'e jechuun nu hunda keenya du'e kana booda jaadidha wanti duubatti jennu jiru. Wanti wal sodaan nu jiru jechuudha. Amantaan Islaamaa lubbuu dhala namaa ittisiisayyuu karaa malee hin baasin jedha. Haga dhufee amantaa kee tuqetti garuu erga baduu wanti saballeessu irratti ofirratti deebisuun jaadidha kun. Amantaan kee ulamaan kee dhume jechuun amantaa kee bade jechuudha. Kanaafuu hawaasa Jimmaa ergaa gabaabduu ka'aa yeroon kaanu hamma. Ergaa gabaabduudha kuni bakka dogoggorratti na uffalcha hawaasa dogoggorallee hin qabu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.